Galma amantii waaqeffannaa Malkaa Gafarsa Buraayyuu galmoota amantii waaqeffannaa 426 ol ta'an keessaa tokko ta'ee kan hundaa'es adoolessa 12 bara 2013 akka lakkoofsa Awurooppaattiidha. Galmi kun kan argamus karra Gafarsaa magaalaa Buraayyuutti yoo ta'u, maqaa isaas kan argate Malkaa Gafarsaa magaalaa Buraayyuutti argamurraati. Galmoonni amantii waaqeffannaa kamiyyuu yeroo hundaa'an maqaa isaanii Malkaa, Tulluu, Hora, Dirree fi Gaaddisa Ulfoo Oromoon gaafa gadaa fi duudhaa isaan bulaa ture sana itti ba'aa ture irraa moggaafama. Galmi Malkaa Gafarsa Buraayyuu waggoota 8 darban dura yeroo hundaa'u mana yookaan galma sagantaa waaqeffannaa itti gaggeeffatu magaalaa Buraayyuu dhabee marsaa 3f Malkaa Gafarsaa bu'uun gaggeeffatee gaafa torbee arfaffaa waaqeffattoonni 7 hidhamanii malkaa sanarrattis gaggeeffatuun akka hin danda'amne dhorkaman. Waaqeffattoota hidhamanii fi maaliif akka malkaa kana irratti hin waaqeffanne maaliif dhorkamna jechuun qaama nageenyaa magaalaa Buraayyuu yeroo si gaafannus malkichi hidha waan qabuuf federaala jala kan jiruu fi dhimmichas hin beeknuun ofirraa nu deebisani. Kanumaan osoo jiruu sodaa fi doorsisa yeroo siitii fi akkasumas gorsa maatiitiin waaqeffannaan akka amantii hin taane fi ilaalcha qaamolee badiiti jechuun maatii fi namoota garaagaraa doorsisanii fi gorsaaniin sochicha irraa dhaabuu danda'an. Warri amantiin mirga ni falmanna malee amantii keenya irraa hin dhaabbannu jenne gara malkaatti xiyyeeffachuu fi morkuu dhiifnee gara galma kireeffatuutti fuulleeffanne. Namoonni aadaa fi duudhaa keenya itti fufna jenne kunis bu'aa ba'ii fi rakkoo hedduu irraa erga dabarree booda milkoofnee namaa fi mana waaqeffannaaf nu ta'u argannee waaqeffannaa eegalle. Waaqeffattoonni yeroos sagantaa waaqeffannaa waliin eegalle kunneenis barattoota manneen barnoota Buraayyuu sadarkaa 2ffaa fi 1ffaa akkasumas kolleejjii baratan tokko tokkoon. Waaqeffattoonni umurirraa ganis dhabamanii osoo hin taane ani waaqeffataadha jechuun bara kana waan nama miidhuuf itti hirmaachuu irraa qusatanii kanneen mana kiraaf gaafannu waaqeffannaaf yoo jenneen kan didaa turaniifis dhiibbaa ture sodaatanii akka ta'e nuuf himaa turani. Daawwattoota yuutuubii chaanaalii dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa sagantaa keenya irraa kanaan galma amantii waaqeffannaa galmi Malkaa Gafarsa Buraayyuu rakkoo sana hunda keessa tarkaanfatee mana kiraa dhabuu irraa yeroo ammaa lafa dhuunfaa amantichaa argatee galma waaqeffannaa ijaarratee sagantaa waaqeffannaa gaggeessaa waan jiruuf dhimma kana irratti gaggeessitoota fi miseensota galmichaa dubbifne qabannee isinii dhiyaannee jirraa nu hordofa. Alagaan amantii keenya gaafa cabsitu akka nuti isaan jala goru akka ayyaantummaa keenyarraa goru akka warra keenyan hin dhaadan akka warri keenya tuffatamu warra lafa kana nutti dhiise lafa kana dhiisnee gaarreen lafa kana malkaa lafa kanaa dhiisnee akka nuti fuula gara biyya biraatitti deebinuu fi warra biraatitti deebinuu nu godhan jecha waan nuti har'a ittiin boonnu sirnas ta'e aadas ta'e amantis ta'e barnootas ta'e akkasumas biyyas ta'e biyyoo kana hunda warra nutti dhiisee dabresan yaadannaa. Namni warra ofii yaadanne lafa kana gubbaarratti yaadatamu. Namni warra ofii warra irraa dhalate yaadate lafa kana gubbaarratti ni yaadatamu. Namni lafee ofii kabaje lafa kana gubbaarratti hin kabajamu. Ilaalcha
Abbaan keenya nu qabu sana ayyaantummaan isaanii nu biratti afa waan ta'eef nu qabaata jechaadha. Kanaaf ayyaantummaa warra abbaa Oromoo warra keenya san yaadachuudha bifatanii jechaadha. Abbaa fi haadha kee jennee asii achi akka boora lafaarimtuu akka gurraacha Afrikaa akka Oromoo maraa dhugaa yaadanne milkaa'inaaf dhaloonni kun akka wal ta'uuf akka wal jala yaa'uuf abbaan ilmaan isaanii akka walii galee waliin jiraatu akka rakkoo fi bal'oo kamiyyuu wal quba qaban akka waan abbaan isaanii isaan dhaalchise guddifatanii fi bal'ifatan nurraa fedha waan ta'eef Oromoonni kaleecha ilaalcha takkaan turre takkaan jiraatan sun gadaadhaan jiraatan sun warra lafa kanarraa qaban nuyi waan ta'eef nullee akka isaanii akka jiraan akka kamtuun akka agartee akka isaanii tabbaa biyyaa ta'an abbaa aadaa keenya abbaa afaan keenya abbaa dhugaa keenya akka ta'an waan barbaadaniif waan isaanii san akka jiraachisnu waan nurraa fedhaniif aadaa fi duudhaa keenya fi eenyummaa keenya kana irratti nu milkeessaa jechaadha ayyaana yaadannoo warra Oromoo. Gaafa warra keenya yaadannu waan isaan qaban isaan yaadanna waan isaan qaban wal yaadachiifna jechaadha. Duudhaan keenya amantiin keenya gaafa cabuu kan akka waliin barsiifne kan akka walitti himne kan akka waliin yaadachiifne warra keenya akka boonne warra biyya tanan warra bal'oo warra Afrikaa kan akka maqaa isaanii dhoofne alagaan warra waan nyaamaara jedhanii kitaaba isaanii irra kaayyatanii akka fedhanitti yoo nu bitan akka fedhanitti yoo nutti tajaajilaman mirga akka warra waaqarraa qabtitti xaafeffamee fi barreeffamee fi waan jiruuf ittiin boonu jechaadha. Miti yennaa jechaadha immoo nuti Afrikaanonni warra biyyaa warra lafa tana warra haqaa dhala namaa waan uume warra afaan qabu warra aadaa qabu warra duudhaa qabu warra of qabu jenneeti ittiin boonnaa jechaadha. Hoggaa nuti ittiin boonnee isaan yaadanne ayyaantummaa isaanii nu bira jira. Humna argannaa jechaadha. Har'a irraa haasa'uuf kan deemnu waa'uma galma malkaa gafarsaa Buraayyuu kan bulchiinsa magaalaa Buraayyuu ganda Lakkuu Kattaa keessatti argamu kanaayi. Galmi malkaa gafarsaa Buraayyuu teessoon dhaabbataa bakka itti argamu akkasumas immoo teessoon giddugaleessaa kan itti argamudha. Galmi kuni galma guddaa galma buulessa ta'ee fi babal'achuu galmoota amantii waaqeffannaa keessatti illee galma gumaacha olaanaa qabu barsiisota baay'ee horatee akkasumas immoo miseensota hedduu qabudha. Galmi kuni amma kan argamu lafa iddoo galmaa ijaarratu kan bulchiinsa magaalaa Buraayyuu irraa kennameef lafa mataasaa qabaa ijaarsaalee gaggeesseera waajjiraalee adda addaa illee asirratti ijaaramanii jiru. Asirraa haasa'uudhaaf deemna. Ani waaqeffataa kanan ta'e gara jalqaba hundeeffama galma kanaatiin kan wal qabatuuti. Bara 2005 yookiin 2013 jalqaba galmi malkaa gafarsaa Buraayyuu innaa hundeeffamutti warra hundeessan keessa ture jechaadha. Yeroo sii jechaadha kanan gara amantii waaqeffannaatti dhufe. Bara 2007 waaqeffataa ta'e sababni immoo waaqeffataa itti ta'ellee akka warra ofiitti malee jiraachuun waan hin danda'amneefi hiriyoonni kee tokko tokkollee waaqeffataa waan ta'aniifi galmi malkaa gafarsaa Buraayyuu illee banamee hojiitti jiru isaanirraa waan naga'uufi isaanillee gatii of ta'uu gatii sagantaa ofii hordofuu gadi qabanii sirratti waan natti himaniifi galma isaaniitiin anillee bara 2007 gara galmaatti Galmi malkaa gafarsaa Buraayyuu kan hundaa'e
adoolessa 2015 waggaa 8 baranaa jechaadha. Galmi kunis immoo maqaa isaatis kan argate maqaan malkaa Gafarsaa magaalaa Buraayyuu kan keessatti argamu irraa. Seenaan hundeeffama galmoota amantii waaqeffannaatis maqaa isaatti raggoo kaane maqaa ulfoo malkaalee tululee uummata Oromoo itti bahaa ture. Akkasumas immoo waan seenaatiin wal qabatu irraa maqaa moggaafama. Maqaa eenyummaa seenaa Oromootti wal qabatu irraa moggaafama. Galma malkaa Gafarsaa Buraayyuutis kan irraa ka'eeti. Waggaa hundaa'u galmi kun sadarkaa mana barumsaatti warra wal beenuun magaalaa wal jiran keessatti Oromootuma wal beenuun ka gartee waaqeffannaan amantii uummata Oromoo ta'uu barree gara waaqeffataatti dhufne achirraa gara waaqeffattootaa taanee immoo gurmoofnee galma maaliif hin bananne jennee gara galma banachuutti dhufne namoota hojii amantii waaqeffannaa hojii geggeessinu kana wajjin isaan dura immoo waaqeffannaa ijaara jennee sochii goone malkaa Gafarsaa marsaa sadi jennee namoota wayii hidhanii iddoo malkaachaa lagarraa jechuudha. Akkamitti dhabnaa nuti waaqeffattoota hojii amantii waaqeffannaa fi jennaan warri magaalaa Buraayyuu yeroo sanii waggaa 8 dura jecha malkaa federaalaan bulaa maal gochuu hojjetanii hin beeknu jedhanii guyyaa sanarraa ka'anii namoonni tokko tokko namoota sassanii gurgursanii namoonni sun achumaan hafanii sochii amantii waaqeffannaa warri beekuun itti fufne magaalaa keessatti mana itti amantii waaqeffannaa geggeessinu iddoo galmaa arganne hundaa'uusaa bifa kanaan hundaa'ee jecha. Gurraachanii booroo badadhidhaa hayyee yaa waasinollee galaa. Gurraachanii booroo badadhidhaa hayyee yaa waasinollee galaa. Yaa waasi malee ani maala namanii hayyee yaa waasinollee galaa. Gurraachanii booroo badadhidhaa hayyee yaa waasinollee galaa. Jaba jaboon amanaa jaba si malee jiru hayyee yaa waasinollee galaa. Galmi kun gaafa hundaa'u adoolessa 5 jennu kun gaafa mana kiraa argatee gara manaatti galee. Oduu mana sanitti hin galin dura namni waaqeffataa ta'ee fakkeenya ta'e magaalaa kana hin jiru galma amantii waaqeffannaatis hin turre ani waaqeffataadha jechuun akka ilaalcha siyaasaatti ilaalame jechuudha. Inni shakkamtaa waan ta'eef baay'ee rakkisaa ture jechuudha. Kanarraa kan ka'e galma kireeffannallee gaafa jennu nama galma hin kireessu mana isaa waaqeffattoota hoggaa jennu dargaggoota baay'inaanii dhaloota. Dhaloonni kun baay'een isaanii yeroo galma kana hundeessinu askuulii yoo jecha. Baay'inaan mana barumsaa askuulii Buraayyuu sadarkaa lammaffaa keessaa elementarii keessaa jiranii magaalaa kana keessa warri immoo kolleejjii babbaratan ni turan jecha. Namoonni kun waggaa walitti dhufan dargaggoota namni sodaata. Maaliif dhiibbaan namoota mana namaa kireessan irras waan ga'uuf jibbaa oduu hin taane sodaata. Qubatu namatti qabamaa dhiibba namarra ga'amaa waan ta'eef sodaataa turanii fakkeenyaaf jecha hin daganne nama mana kiraa gaafannee mana kana ani isin hin kireessu waaqeffannaatti hin kireessu garuu agajii ajaa anu isin bakka falaatee maqeeffadhan hin jira jecha maallaqa agajii ajaa isin hin danda'a akkasumas immoo maqaa isattuu immoo kiraan akka fala jettaniitis maqaa na dhooftanii waaqeffannaa nan jaaladhaa akka guddatullee nan barbaada garuu immoo rakkoo qaba miidhaa qaba jedheeti yaaddo tokko nuti nagee jira fakkeenya. Yaa ta'u kanaan hin dhiifne inni mana barbaanne malee nama maallaqa nu kafalu miti bakka itti wal geenyu gaaddisa barbaanne qixuma kana warra deemnu jiraata magaalaa kana kan ta'e ammas nama amantii kiyya waaqeffataadha jedhu mogoddan seemaakoo nama jedhamu godhanne mogoddan seemaakoo kuni as jechuudha jedhin isinuu waaqeffataadha jettanii wal geechani wanni immoo mana isin kireessu sodaatu hin jiru jechuudhani mana gatii kiraa haga dandeechan kafalaa hin jechuudhani mana sana mukennee illee miseensa amantii waaqeffannaa ta'ee guyyaa sana jalqaban wajjin galma galee jechuudha. Kanatti adoolessa 5 tokko jennee galma gallee horii barbaachisu filannee geggeessitoota barbaachisu filannee galmee irratti galmoof nu qabannee hordoftoota amantii waaqeffannaati jennee loogoo hojjechiifannee galma gallee jechuudha. Keessatti hoggaa jennee Buraayyuu ganda Buraayyuu Kartaatti jechaadha. Qixa kanaan hojii amantii waaqeffannaa geggeessinee hojii amantii waaqeffannaa kana hoggaa geenyu barri kun beektaa magaalota tokko tokko yuunivarsiitii irratti sochiin amantii waaqeffannaa jalqabee jira. Fakkeenyaaf amma galmi Booset fa'aa akka jiru beekna. Yuunivarsiitii irra galmoota tokko tokko akka jiran beekna. Gaafa walgeen waaqeffannaan amantii Oromoo ta'uu waaqeffannaan
amantii lafa tanaa ta'uu sirriitti barree eenyummaa keenyatti deemna warra jedhu wal ga'e namoota kana irraa deemnee barannee loosaa fi barsiifne yaada jedhuun hubannoo walii kennine qixuma kanaan odoon turin qaamni seerummaa ji'a sanitti hagayya 27 akkuma lakkoofsa biyya kanaatti bara 2005 bahee gaafa waan kun ba'uusaa dhageenyu magaalaa kana waan jirruuf gaazexaa irratti labsame san hunda binnee maaliif gaamma isin maaloo walgeecha hoggaanne waaqeffannaa hoggaa jenneen qaama seerummaa qabnu mitire namni ati waaqeffataadhaaf akka walgeechi namaan jedhu jiru si shakkuu siyaasa walgeechi sin jedhu miidhamtaa jechaadha xaalayaa san bitannee mana godhannee gaazexaa san jechaadha bifa kanaan namoonni hojii amantii waaqeffannaa kana qaama seerummaa baasan kun dhaloota gama boosatiif naqamtee jiran kanaan walitti dhufnee rakkoo waaqeffattoota jedhamnee mana kireeffannee ifaaf bilisaan hojii amantii waaqeffannaa naannawaa godina addaa kanatti akka geggeessinuuf qaama seerummaa qabaatan isin ifan kennaa jedha mana isin ifan kireessaa jecha qaama seerummaa waan qabaatan immoo waaqeffattoota namni isin jiru waan jedhaniifa oduu qaama seerummaa jiraate anu waaqeffataan ta'a anu waan barbaaden godha anu dhuraattuu mana kiyyeen kenna namoonni jiran baay'een waan turaniif qaama seerummaa san nu godhan gammannee namoota qaama seerummaa kana baasan kana waaqeffattoota galma naqamteetii fi galma boosa jiran kana wal qunnamtii goone wal ga'ii guddaa konkolleessa 14 15 haga 16 xumuramu magaalaa Buraayyuu kanatti geggeessinee dambii ittiin bulmaataa dhaabbatichaa waan dambii san keessa jiru qaamni seerummaa sun maal akka qabu mallattoon loogoo keenyaa waaqeffannaa wal qabatamu waliin qabatu kan jiru sirriitti hawaasa ani waaqeffataadha namoota gurguddaa hanga xixiqqaatti jiru magaalaalee guutuu Oromiyaatirraa asitti yaamnee walga'ii guddaan sun geggeeffamee keenyaan sun tokko hanga xumura isaatitti hunda isaa dubbisnee irratti walii gallee horeelee waan kana geggeessu bakka bu'ummaadha waan jiruuf yeroo sanii warra qaama seerummaa kana baasuudhaaf galma naqamtee bakka buuse malee akka biyyaatitti koreen geggeeffamee filame waan hin jirreef isa filachuudhaa fi sadaasa 13tti walga'ii qabannee addaan gallee eenyummaa isaati irratti aadaa isaati irratti duudhaa isaati irratti waan dambii san keessa jiruu fi eenyummaa keenya wal qabatu irratti mari'atee walii galee galma naqamteetti walga'iin taa'anii galma naqamtee san irrattis milkii dhufeen miseensa galma keenya kan ta'anis sadarkaa dhaabbataatti sadarkaa giddugalaatitti hojii amantii waaqeffannaa geggeessuutti hin fufne. Maqaamotii abbootiin maqaamotii kan hundaan irraa'ee. Yaawaa nagaa jirtaa'ee jirra jirtaa'ee. Sirbuu darbumaan jira kan hundaan irraa. Gurraacha deemuu rooba taliilaa dhiyaa kiyyaa bari'aa kiyyaa. Gurraacha deemuu rooba taliilaa dhiyaa kiyyaa bari'aa. Beekan baalumaa bobee qawwaaqumaa dhiyaa kiyyaa bari'aa kiyyaa. Gurraacha deemuu rooba taliilaa dhiyaa kiyyaa bari'aa. Amantii waaqeffannaa guddisuudhaaf yookaan jaarmiyaan amantii waaqeffannaa bakka har'a ga'e kana akka ga'uuf shoorri galmi malkaa farsa buraayyuu taphate guddaadha jechuudha. Galmi kun sadarkaa caasaa giddugalaatiirraa kaasee haga dhaabbataatitti caasaaleen bulchiinsa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa galma kanatti wal ga'uudhaan marii adeemsa dhaabbatichi ittiin deemu kaayachaa wal mari'achaa barnoonni amantii waaqeffannaa galma kanatti galmoota giddugala jala jiran walitti qabuudhaan yookaan bakka leenjii turee jechuudha giddugala kanatti gaasuun dhaabbata kana gadi dhaabuudhaaf waan baay'eetu yookaan utubaa guddaa ture jechuudha galmi. Hawaasa asitti walitti qabamusan tajaajila godhuufiidhaan hawaasni bakka garaagaraatirraa waggaa dhufu waan isa barbaachisu jira guyyaa 2-3 bulaa. Adeemsa beekamtii galmoota haaraa banuudhaaf namoonni sadarkaa giddugalaatti galma kanatti dhufantu jira. Namoonni dhufan kun tajaajila argachuu qaban jechuudha. Barnoonni amantii waaqeffannaa galmoota sanaa kennuu ni jira. Kana keessatti gahee guddaa taphachaa ture jechuudha galmi malkaa farsa buraayyuu. Waasan akka galmaatitti dhaabbata bira dhaabbachuudhaan dhaabbanni kun haga socho'ee deemee bakka har'aa jiru kana akka ga'uuf utubaan godhamaa ture jechuudha. Akkasuma immoo bu'aan galmillee dhaabbatarraa yookaan sochii sanarraa argate numa jira jechuudha. Fakkeenyaaf barnoota sadarkaa giddugalaa kanatti barnoonni sadarkaa biyyaatti leenjiin garaagaraa mariin garaagaraa waan ta'aa turee fi muuxannoon hawaasni asitti argamu kun barnoota amantii waaqeffannaa hawaasni asitti argamu kun waan sanarraa argachuudhaan ga'umsa babbareedaa
namni daraan namni baay'een tolfamee hubannaa argatee amantii waaqeffannaatiin akka sirriitti jabaatee bakka irra jiru kana yookaan namoota hedduu amma agarru kana namoonni sunis bakka garaagaraatti hoggaa socho'an galma kanarraa gara biraatti hoggaa deeman dhaabbata galmoota keessa bakka dhaqasan jabeessuudhaan galma san jabeessuudhaan galma jabeessuun dhaabbata jabeessuu waan ta'eef hojii bobboonsaa hojjetaa turanii walumaa galatti galma Malkaa Gafarsa Buraayyuu dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa sadarkaa irra jiru kanatti bakka irra jiru kanaan gahuu keessatti gahee guddaa ni qaba. Kalma wal qabsiiseegaa duraan dursaa otoo akka dhaabbataatti beekamtii seerummaan kennamuun dura sochii galmi kun godhaa turuu nu kaasanii jirtanii. Qixuma kanaan marii galmi kun walitti qabee akka guutuu biyyaatti mariisee fi magaalaa Naqamteetti illee irratti mari'atamuu nu kaasanii jirtanii. Haa ta'u san dura sochiin isin gootan waaqeffannaa ni ijaarraa itti dhugaa kaatan akka magaalaatti immoo akka biyyaatti ammoo egaa gara dhaabbataatti dabalamee sadarkaa dhaabbataatti beekamtiin fudhatame asis garaagarummaan haala adeemsa galmaatti irratti ture kasan dura kasan booda maal fakkaata waan jedhu akka itti dabalatu. Yeroo isaan egaa namni kamuu beekamaadha. Waaqeffannaan galmoonni muraasni sadarkaa yuunivarsiitii fi kolleejii garaagaraatitti namoonni kophaa isaaniitiin galmi ni jijjiira jechuudha galmi muraasni. Kanaaf walitti dhufee akka jaarmiyaatitti giddugaleessummaa tokkoon adeemsa qajeelfama tokkoon deemaan turre sun namni hunduu amantii waaqeffannaa san waaqeffataa hubannaa qabu waaqeffataa amantii barnoota wal fakkaataa barate kun illee waggaa jiraachuu baate namni hundi manguddoo irraayis sirboota garaagaraa irraayis Oromoo waaqeffataa ta'uu dhagaatuma ture. Oromoo waaqeffataadha waan jedhuun waaqeffataa galman qabne kan galmatti galee barnootaan baratessan ta'eetu socho'aa ture jechuudha. Namoonni muraasni bakka garaagaraatti gaafa irreessanii deemtaa adeemsi waaqeffannaadhaa kallattii sanaan ture. Gaanullee akka amantii waaqeffannaa Oromoon kana dura jaarmiyaa qaba. Sagantaa amantii sanni qaba. Barnoota sanni qaba. Numa dhaga'ama manguddoo irraa isaa ta'u adeemsa garaagaraatiin gaanuu wal dubbisnee gaafa galma kana hin dhaabna jennee wal dubbisaa turretti akka naannoo magaalaa Buraayyuu kanatti galma qabaannee akka biyyaatti immoo galmoota jiran gara tokkotti fiduudhaan wanni jedhu sun ture. Haa ta'u garuu dursa wanni hoggaasan karoorfameef jalqabatti galma Malkaa Gafarsa Buraayyuu dhaabuudhaaf wanni jalqaba karoorfameef akka galmaatitti naannoo Buraayyuu kanatti galma dhaabneet beekamtii sadarkaa magaalaa kanattis haa ta'u sadarkaa biyyaattis haa ta'u itti fudhanna waan jedhu san ture. Adeemsuma kanaan beekamtiin amma inni jedhe sun bahee beekamtiin sun gaafa bahu ni gammanne jechuudha. Hundurraa gammade maaliif beekamtii dhabuudhaan haalli nuyi walitti qabamnee sagantaa san gaggeeffataa turre san keessatti yaaduutu ture jechuudha. Akkuma inni irraa tuqe san mana itti sagantaa kana gaggeessinu yookaan amantii kana itti walitti qabamnee gaggeessinu dhabuudhaan baay'ee rakkannee baay'ee barbaadaa turreeti. Namni amma inni maqaa dhaa'isuun obbo Mogos nu gargaaree galma san nuti kireesse maallaqa xiqqaananii sanaaf beekamtii qabaachuun seera qabeessummaa qaba. Bakka barbaadetti deemtee kireeffachuu hin dandeessaa. Namni soobachuu jiraatu ni mala jechuudha. Yoo sirriitti waaqeffannaan maali jedhee yoo irraa beekullee baate beekamtii isa waan qabduuf sochii godhuu hin dandeessa waan jennuun gammannee gaazexaan akkuma bahe san binnee gaazexaa san mana kaayachaa waaqeffannaan gara fuulduraatti yookaan bakka irra gahu kana akka gahu nama hundaa keessa ture yookaan sochii godhuudhaaf beekamtiin sun gahee qabaa jechuudha. Hubannaan amantii waaqeffannaa deebi'ee akka dhagahamu bakka jirutti waaqeffannaan yookaan magaalaa kanatti gaa amma gadaa tokko ta'ee amantii waaqeffannaa maali yoo jette yookaan naannoo waggaa 8 lakkoofsise amantii waaqeffannaa biyya kanarratti deebi'ee akka jaarmiyaatti sochii deegalee sadarkaa amantiitti biyya kanatti beekamee bakka irra jiru kanaan madaalama ifaajuma namoonni walitti qabamanii galma kana ijaaranii socho'anii ammoo daraan sadarkaa galmaatti irraa kaasee haga biyyaatitti haga jaarmiyaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti
namoota isaan yookaan namoota hawaasa fakkaatu wal quunnamuudhaan hojiin hojjetamaa ture bareeda ture jechuudha. Jajjaba waan nama silaa amantii waaqeffannaa kana deebisee gadhaabuudhaaf waan boonsaa ture. Hojiin galma malkaa gafarsa buraayyuu amantii waaqeffannaa deebisee gadhaabuu keessatti yookaan jaarmiyaa amantii waaqeffannaa kana daraan bakka haadha kan ga'e kana geessisuu keessatti nama galma san keessa jirullee gumaachuudhaan galma sanatti tajaajila amantii waaqeffannaa sa'aatii 24 guutuu tajaajila kennaa ture jechuudha. Yeroo sanarraa giddugala amantii ta'eet kennaa ture jechuudha. Hojiin beekamtii sana osoo hin argatin dura ture beekamtii sun itti dhaga'ame booda sochiin gara jaarmiyaatitti akka jaarmiyaatitti socho'uu irratti gahee galmi kun qabaachuu qabu irratti kan xiyyeeffatamee hojjetamaa turedha yookaan sanii jechuudha. San dura karaa barnootaatiin haa ta'u karaa adeemsa qajeelfamaatiin haa ta'u akka jaarmiyaatti osoo hin ta'in akka galma yookaan akka sadarkaa buraayyuutitti irratti xiyyeeffatamee koree sadarkaa galmaatitti adeemsa lafa kaayatee sochiin godhamaa ture jechuudha. Gaafa beekamtiin argamee jaarmiyaan dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa hundaa'ee sochii amantii waaqeffannaa bakka duraan ture sanatti deebisuudhaaf sochiin godhamaa ture keessatti sadarkaa biyyaatitti barnoonni giddugaleessummaa tokkoon akka adeemamu qajeelfamni giddugaleessummaa tokkoon dhaabbata irraa ka'ee akka galma ga'utti akka adeemamu wanni godhame yaa'ii tokkoffaa Naqamteetti gaggeeffame sana irratti paanaaliin qophaa'ee paanaalii sana irratti sadarkaa barnoonni amantii waaqeffannaa amma galmoota kana lafaa kaasee bakka kaleessa ture sirratti deebisuudhaaf hawaasa ijaaruu danda'u waan jedhuun beektonni manguddoon amantii waaqeffannaa kana beekan walitti dhufuudhaan yaa'ii sana irratti kallattii kaa'amee murtaa'ee sochiitti galamee sanbooda adeemsi barnoonni ittiin kennamus adeemsa giddugaleessummaa yaa'iin kaa'e sanaan ta'e qajeelfamoonni galmaatillee bifa sanaan deeme hubannoon nama keenyattillee barnoota giddugaleessummaadhaan manguddoon yookaan barnoota Oromoo qabu barnoota warra Oromoo wal barsiisuun eegalamee jechuudha. Gama manguddootiin leenjiin sadarkaa dhaabbataatirraa gama kutaa barnootaatiin socho'amee akka galma ga'utti godhamee hubannoon namaa namni hojii hojjetu barnoota barate sanaan madaaleetti barnoota sanaan makameeti masakameeti hojii hojjetamaa ture jechuudha. Hubannaan barnoota san keessa dhaabbatee galmi kun gabbachaa deemaa ture jechuudha. Barnoota nama oomishaa ture adeemsa silaa ittiin deemu sun akka walootitti akka galmaatitti akka giddugaleessummaa jaarmiyaatti socho'aa ture garaagarummaa hin qaba jechuudha. Gaafa osoo beekamtiin hin argaminii fi edda beekamtiin argamee akka jaarmiyaatti edda hundaa'ee booda yookaan barnoonni amantii waaqeffannaa sirriin kallattii inni jiru yookaan manguddoon waan sadarkaa qaban galma kana gahuudhaan barnoonni maal akka fakkaatu kennuudhaanii namni barnoota san baratee jijjiirama amalaa jijjiirama hojii hojjetu kana keessatti wanni hundi bareedaa sadarkaa har'a irra jiru kana gahuudhaaf shoora qabachaa dhufee akka gaafa keettoo laalee garaagarummaan gaafa duraa turee fi gaafa jaarmiyaan dhaabbatu booda amalli namaatillee garaagarummaa qaba jechuudha. Ganama dhugaa duudaa ganama dhugaa duudaa Oromoo ganama dhugaa duudaa ganama dhugaa Oromoo. Ule kabanna barenge chikora jabe sikalola ni fuagarra shimana moge ya shinagarra. Ule kabanna barenge chikora jabe sikalola ni fuagarra shimana moge ya shinagarra. Lolanu malole oh me yartu sana gobe oh me shimalli mogoro Chisa oh me, inamne nanduha oh me, jaranda gachisa oh me. Akka koonyen buraayyuu galmoota beekamu jalaa qaba. Galmi malkaa gafarsaa buraayyuu tajaajila barnootaa
haala kanneen kennaa jira. Gamni keenya walitti dhufeenya hawaasa naannoo waliin qabu fayyaa hawaasaa irratti illee haala nageenya naannoo irratti illee akka amantii tokkotti akka jaarmiyaa tokkotti haala kanneen deemaa akka jiruu fi inni taphachaa jiru gabaabsitee Hojii buraayyuu aanaa gurguddoo sadi kan of jalaa qabu ta'ee hojii diriirfatee yookiin hojii bal'ifatee hojjetu aanaalee kana keessatti jechaadha. Galmoota 8 koonyaa buraayyuu jalatti hojii wal fakkaataa hojii barnoota silaa namni ittiin ijaaramuu danda'u hojii ittiin namni walitti dhufuu danda'u waan silaa namni ittiin kufe waan dhaloonni ittiin kufe sana akkamitti akka deebi'ee ka'uu danda'u kufee barsiisa osoo hin taane hojii hojjetamu hojii nama ittiin ijaaru hojii namni walii owwaachuu walii eegamuu danda'u naandeemitti namni akka amanuuf naandeemitti namni akka amanuutti namni jalqaba irratti galmatti galee barnoota barataa jechaadha. Kanaaf sadarkaa koonyaa buraayyuutti illee barnoota heera gadaa Oromoodhaa ta'ee jechaadha. Heerri gadaa Oromoo waan silaa duudhaa safuu safeeffannaa waan hawaasni jaalatu waan namni jaalatu waan lafti waan jaalatu dhugaa dhaloota kana barsiisaa jechaadha. Lafa dhuunfaasaa silaa sadarkaa bulchiinsa magaalaa buraayyuutti fudhatee achirratti mana ijaarratee mana kiraa keessaa bahee mana kiraa immoo biyya kanatti waan manni kiraa nama godhu waan beekuuf sadarkaa nama dubbatu sadarkaa jaarmiyaatti immoo nuti dhaabbannee mana kiraa keessa yeroo ture sanatti rakkoo biraa dabalanii tokko yoo jiraatillee obseet wanni ofii itti mi'aayeet jaalalli waan ofii qabeet jaalalli obbolummaa qabeet rakkoo san keessaa bahuu ni jaala jedhee namni yoo soorratee walii dhufee sadarkaa kana ga'ee jira. Bu'uura silaan koonyaa keenya finnoo ta'e fakkeenya silaa galmoota keenyatti fakkeenya galmoota silaa hedduuti leenii jechaadha galmoota hawaasa buraayyuu. Galmoota hawaasa buraayyuu hawaasaa akka hawaasa tokkootti hawaasa tajaajila. Bu'aa galma arginee namni waliin taa'u waliin nyaachuu waliin dhuguu waan godhu kamuu dabalee waliin jijjiiree wal ta'ee sadarkaa silaa gochuutti irra gahee jechaadha. Koonyaa buraayyuu galmoota 8 jala qabaa. Gara jalqabaa yeroo deemnu galmoota 8 keessaa galmi tajaajila lafa ijaarsa galmaa argate galmoota 2 galma malkaa gafarsaa buraayyuu fi galma malkaa holotaa fi lafti kun kan argame mootummaadha. Akkuma heerri biyya kanaa jedhutti amantiin kamuu iddoo tajaajila lafa galmaa akkasumas immoo ujubaa hawaasa argachuun heerarra taa'ee jira. Haa ta'uutii bu'aa baay'een ni qunnama. Bu'aa baay'een keessatti bulchiinsi magaalota naannoo kuni bulchiinsi magaalaa buraayyuutii fi hoolotaa lafa nu kenniinu galgala sumanii kanneen galmoota tuman gaafii dhiyeessuudhaan kaasee mi'a sadarkaa maal jedhu. Egaa gaafiin kun wal'aansoo gaafata. Kanaaf immoo adeemsumaan deebi'a jennee eegaa jira jechaadha. Gaafatamaa jira sadarkaa silaa bulchiinsa magaalaa buraayyuutu galmi qarsaa guddanlee ammaahuu gaafii jabuutti jira. Sadarkaa bulchiinsa magaalaatti gahee waan tokko odoo ammaatti deebii hin argatin sinii kennamaa waan akka kanaan hanqate bakka kanaati koree teenyeef silaa rakkoo waan akkanaa qabna waan jedhu faatu ka'a malee sinii mirkaneessuun ni danda'ama. Gaafii sirrii gaafattanii ni jira jechaadha. Kabiraallee galma tulluu baatee dhugaa fudhanne silaa aanaa gurguruu magaalaa hojjetulee keessatti kan argamu inni gaafii akka kanaa gochaa jira. Gaafii kuma silaa waliin dubbii silaa sadarkaa bulchiinsa magaalaa TV kan galmaan gidduu silaa walii deebisuu gaafuma tokko waan akkanaa deeffadhaadha waan akkanaa si hanqataa waan jedhuu fi lafuurra butuuf tokko yoo ta'e malee innillee egaa fuulduratti ilma deebii argataa jennee ilaalla. Kabiraallee galmi tulluu Korooroo illee gaafii kana egaa gaafachuu argate bulchiinsa magaalaa Korooroo jira aanaa Amara keessatti jechaadha. Inni gaafii kana dhiyeessuu argate tureera. Kunillee deebii waan silaa deebii gaarii galma malkaa gaafata buraayyuu bulchiinsa magaalaa irraa argate kana ni argatu jennee jechaadha.